Ethiopia fi United Arab Emirates dhimmoota dinagdee siyaasaa fi aadaa irratti waliin hojjechuuf waliigalan. Waliigaltee kan mallatteessan gama Itiyoophiyaatiin ministeera dhimma alaa Dr. Warqana Gabayyoo yommuu ta'an, gama United Arab Emirates ministeera dhimma alaa biyyattii Sheikh Abdallah bin Ziyadi. Dr. Warqanan dhimmoota siyaasaa biyyoota lamaanii irratti waliin mari'achuu fi walitti dhufeenya uummataa biyyoota lamaanii cimsuuf akka waliigalan dubbataniiru. Kana malees dureeyyiin United Arab Emirates investmentii humna ibsaa fi turizimii irratti yoo hirmaatan haalli mijataan jiraachuu dubbatan. Sheikh Abdallaan gama isaaniitiin akka dubbatanitti Itoophiyaa waliin dinagdee siyaasaaf aadaa irratti hojjechuuf fedhii guddaa qabnaa jedhaniiru. Daldala irrattis walitti dhufeenya biyyoota lameenii cimsuuf akka hojjetan himaniiru. Kibree Zalaalamtu gabaase.